Nagaanii fi araarri Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu. Nagaa keessanii Waaqayyoof galanni haa ta'u. Guyyaa jaallatamaa kana nuu kenneera Waaqayyo, maqaan isaa eebbifamu. Egaa barnoota xiqqoo addaan na jalaa citee ture waa'ee maaddii waaqarraatti deebi'eetan har'a isinii goolabuu barbaada. Maaddii waaqarraa ilaalaa jirra. Kutaa 3 ilaalleerraa har'a kutaa 4ffaa ilaallaa jechuudha maaddii waaqarraa. Maaddii waaqarraa maal jechuudha jedhu hin jalqabne. Ilaalchi gooftaan maaddii waaqarraatiif qabu moo maanni? Garaagarummaan maaddii waaqarraa maaddii lafarraa maalidha? Kutaan har'aa immoo attamitti maaddii waaqarraatti dhannee haa dhiyaannu isa jedhu har'a yeroo xiqqoodhaaf isinii qooduun barbaada. Utuu sagalee Waaqayyoo hin baratiin daqiiqaa tokko kan hin caalle mee Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Guyyaa bareedaa kana waan nu laatteef si haa galatu. Dhaggeeffataa si dhaggeeffatu kanaati eebbisi. Sagalee kanaan jireenya isaa ijaare. Dubbii kanaan keessa isaa ijaare. Maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Har'a gaa attamitti maaddii waaqarraatti dhiyaannaa kan jedhu ilaalla. Maaddii lafarraatti attamitti namni dhiyaata? Maaddii waaqarraatti attamitti dhiyaata? Kompeerii godheen isinii deemaa ture. Waa'ee lafarraa, waa'ee waaqarraa. Xiyyeeffannoon YouTube chaanaalii kanaa waa'ee maaddii waaqarraa haasa'uudha. Waa'ee jireenya bara baraa haasa'uudha. Dhalootatti jireenya bara baraa lallabuudha. Isa lafarraatti jiraataa jirra. Waa'een lafarraa nan dhibu. Isa lafarraa waan barbaanne hojjennee jiraan. Wanti nu dhibu garuu isa du'a boodaati. Waa'ee isaatu na dhiphisa. Dhaloonni waa'ee isaa baruu qabu. Dhaloonni waa'ee maaddii waaqarraa baruu qabu. Maaddii waaqarraatti dhannee hirmaachuu qabna. Jireenya bara baraa keessatti Yesuusii wajjin cidha hoolichaatti hirmaachuu waan qabnuuf kan isinii lallaba. Kanaaf har'a attamitti immoo dhandhaga. Hunduma keenyatu yaa'ee dhaqa miti. Akkasumatti fiiganii dhaqanii hirmaatu miti. Maaddii waaqarraa akka itti hirmaatan qabu. Ilaagaa har'a isa sanitti himuu barbaada. Maaddii waaqarraatti attamitti dhiyaannaa? Tokkoffaan qulqulloofneetu itti dhiyaanna. Miiccanne dhiqanneetu dhiyaanna. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin nama miiccatetu dhaqee itti dhiyaata. Harka dhiiga Yesuusiin miiccatetu maaddii waaqarraa seena dhaqe. Harka miiccame dhagna dhiiga Yesuus Kiristoosiin qullaa'e. Ija qullaa'e, gurra qullaa'e, arraba qullaa'e, dhagna qullaa'etu maaddii waaqarraa dhaqee hirmaata. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 1:8 dhiigni ilma Waaqayyoo Yesuus cubbuu hundumaatti nama qulleessadha. Cubbuu hundumaatti. Kaleessa nama ajjeesteetta, kaleessa yakkiteetta, kaleessa ejjiteetta, kaleessa malaammaltummaa kee turte, kaleessa waan Waaqayyoon jaallanne baay'ee gooteetta yoo ta'e har'a yeroo qabda. Har'a guyyaa qabda. Carraa qabda har'ati. Qulqullaa'uu dandeessa. Dhiigni Yesuus Kiristoos har'ayyuu si qulleessa. Dhiigni Yesuus Kiristoos har'ayyuu si miicce jireenya bara baraaf si qopheessuu danda'a. Dhiigni isaa qulqulluudha. Nama qulqulleessa. Dhiigni isaa humna qaba. Cubbuu kamillee namarraa kaasuu danda'a. Kanaaf obboleessa koo jaallatama. Obboleettii kuna dhaggeeffattu. Dhiiga Yesuus Kiristoosii yoo miiccatte malee maaddii waaqarraa kanatti hirmaachuu hin dandeessu. Jireenya bara baraa keessatti qoodan qabdu yoo qulqulloofte malee. Qulqullaa'uutu sirra jira. Mee dhaggeeffadhu waan sitti hima. Namni ganama obboroo irribaa ka'ee akkuma irribaa ka'een dhaqee maaddiitti gadi hin taa'u. Yookaan dhaqee nyaata hin jalqabu. Jalqaba harka dhiqata. Fuula isaa dhiqata. Afaan isaa lulluuqqata. Of qopheessa. Akkuma dhaqanii dhoqqee keessaa aramanii dhaqanii maaddiitti gadi hin dha'an. Harka dhoqqee ofirraa dhiqata namni. Maaddii lafarraa nyaachuu iyyuu. Idduma argi oolee dhaqee namni satat jedhee maaddiitti hin galu. Ilaala maal? Guyyaa guyyaatti wanti nuti goonu harka dhiqanneetu maaddiitti dhiyaanna. Dhiqachuu si barbaachisa. Maaddii waaqarraatti dhiyaachuuf. Mee Daawit waan inni jedhu faarsaa Daawit boqonnaa 51:10 dubbisaa akkeedha. Garaa qullaa'aa naaf uumi yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi. Fuula kee na duraa hin balleessi. Fuula kee duraa ana hin balleessi. Hafuura keessa qulqulluu
ana duraa hin fudhatin jedha. Laala garaa qullaa'aa naa uumi yaa Waaqayyo jedha Daawit. Garaa qullaa'aa nuti immoo garaa qullaa'aa duwwaan jenna. Ija qullaa'e, harka qullaa'e, arraba qullaa'e, sammuu qulqullaa'e, dhaqna qulqullaa'e, miilla qullaa'etu maaddii waaqarraa dhaqee hirmaata gurbaan. Maaddii waaqarraatti hirmaachuu barbaadda. Qulleessi ija kee hawwii fooniirraa. Qulleessi ija kee ijji xuriidha. Xurii meeqa ilaalaa oola. Biyyi lafaa seexanaan faalamaadha. Biyyi lafaa harka hamaa sanaa jala jira. Waan biyya lafaarraa ati gadi baatee argitu hundumtuu gara cubbuutti si geessa. Waan ati ilaaltu hundumtuu si hawwisiisa. Foon kunii nyaachuu barbaada. Dhuguu barbaada. Ejjuu barbaada. Hatuu barbaada. Gammaduu barbaada. Isa kanaaf immoo biyyi lafaarraa qabatee si dura dhaabata. Fuudhee si dura naannessa waan hundumaa gaafate magaalaatti gadi baatu. Gaafate mana kee gadi sooshaal miidiyaa banattee gaafa ilaaltu wantoota ija kee booji'an hedduu agarta. Wantoota si sosoban hedduu agarta. Ilaga ijji kee xuraa'aadha waan ta'eef maaddii waaqarraa dhattee arguudhaaf ija qullaa qabaachuu qabda. Ijji kee hawwii fooniirraa qullaa'uu qaba. Ijji kee jireenya lafarraa qullaa'uu qaba. Bilicii lafarraa qullaa'uu qaba. Deemaas kan jedhamu Phaawulos duukaa utuu deemaa jiruuti. Magaalaa Tasalonqee argee jedha Phaawulos. Lammaffaa Xiimotewos keessaati akkedha. Tasalonqee jaallate biyya lafaa jaallate jedha. Maal isaa jaallate Tasalonqee hojjettanii magaalaa Giriik yeroo sana baay'ee bareedu turte Tasalonqee. Utuma deemee lallabu wangeela nagaa kana qabatee Phaawulos faana ba'e. Wangeela nagaa utuu lallabaa jiru magaalaa bareedduu tokko ga'e. Magaalittii bira darbuu dadhabee deemaas. Achuma dhaabatee hafe. Egaa ati dhaqiyya Phaawulos anasumatti hafuu kooti jedhe. Ani daldala keessan galaa jedhe. Waatu ija isaa booji'ee jechuudha. Magaalattiitu ija isaa booji'ee jechuudha. Waatu isa hawwisiise jechuudha. Hawwiin biyya lafaa wangeela nama harkaa buusaa buleessa koo. Hawwiin biyya lafaa wangeelaatti qabattee manaa baate sirkaa kaasa. Ergama guddaa ati qabattee baate kana sirkaa fuudha biyyi lafa. Kanaaf ija kee qulleessi. Dhiiga Yesuusiin miiccadhu. Gurra kee qulleessi. Waan biyyi lafaa asaasu hundumaan dhagayin. Asaasa fooniin dhagayin. Asaasa seexanaan dhagayin. Asaasa biyya lafaan dhagayin. Gurra kee qulleessi. Waaqayyo gurra qullaa'e barbaada. Sammuu kee qulleessi xurii biyya lafaarraa. Sammuu kee qulleessi jibbarraa. Sammuu kee qulleessi hawwii fooniirraa. Sammuu kee qulleessi jal'inarraa. Sammuu kee qulleessi nama ajjeesuurraa. Sammuu kee qulleessi karaa dalgaa duroomuurraa. Sammuu kee qulqulleessi Waaqayyo sammuu qulqullaa'aa barbaada. Sammuu qulqullaa'etu maaddii waaqaa dhaqee yaada. Maaddii waaqaa herreguu kan dandeessu iyyuu sammuun qullaa'edha. Sammuu xurii keessaa waa'ee waaqarraa yaaduu hin dandeessu. Sammuu jal'inaan faalame keessaa waa'ee waaqarraa yaaduu hin dandeessu. Sammuun kun qulqullaa'uu qaba Waaqayyoof. Keessa deebii 29 lakkoofsa 4 Museen saba Israa'eliin warra karaa irratti dhalate dargaggootaan walitti isaan qabeedha. Abbootiin isaanii lafa onaa irratti dhumaniiru. Erga abbootiin dhumanii booddee seera keessa deebii barreesse waanti. Seera keessa deebii jechuun dhaloota sanaaf keessa deebi'eetti hima. Kanaaf walitti isaan qabeedha. Ammayyuu isaanii jedhu tokko ija arguu hin qabani, gurra dhaga'uu hin qabani, qalbii hubatu hin qabanii jedha Museen. Ija argu, gurra dhaga'u, qalbii hubatu hin qabanii jedha. Dhaggeeffadhaadha. Sammuun isaanii duudhaadha. Sabni Israa'el Kana'aanitti adeemu, biyya kakuutti adeemaa jiru. Garuu qalbii hubatu hin qaban. Qalbii hubatu jechuun beekumsa hin qaban. Beekumsa sagalee Waaqayyoo hin qaban. Sagalee Waaqayyoo sammuu isaanii keessa jiru. Han sammuu isaanii keessa jiru jal'ina. Han sammuu isaanii keessa jiru Gibsiidha. Gibsii yaadu bakka. Isuma kaleessa keessaa dhufan yaadu isaan. Rakkinni uumamee jennaan waa'ee Gibsii haasa'utti qabu. Ilaalaa. Sammuun saba Israa'el baay'ee rakkisaadha. Qullaa'uu hin dandeenye jirra. Bishaan dhabanii Maaraa iddoo jedhamu ga'aniitu jedha. Seera boqonnaa 15. 15 irratti galaanni gargar hirame. Reeffa diina isaanii argan. Galaanni reeffa diinaa nyaatee Miiriyaam dibbee fudhatte
sirbuutti kaate waaqayyoof sabni Israa'el hundumtuu miiriyaanii wajjin bu'ee faarfannaatti ka'an Museen faarfannaa baasee faarfachuutti ka'an galaana diimaa ce'anii faarfatan. Faarfatanii guyyaa 3 booddee lafa onaatti ba'an. Lafa bishaan hin jirre lafa bishaan hadhaatti ba'an. Hadhaaf ragaanii gungumutti ka'an. Kaleessa faarfachaa oolanii har'a gungumutti ka'an. Qalbiin isaanii duuba deebi'ee gara sanatti sokkee bakka gara Gibxiitti achi deebi'an yaadaan jedha. Gibxiitti achi deebi'an yaadaan. Waaw yaa Musee maaliif as nu fidde? Maal ta'a buqqee Misirii nyaacha? Maal ta'a laga Abbayyaatii foon qurxummii nyaacha? Maal ta'a utuu qullubbii achii nyaachaa duune garboomne? Oqqee keenya dhiinne oqqee keessa gangalachaa xuubii hojjechaa ormaaf maal ta'a utuu duuneedhaan bilisummaa dadhaban. Maayiles Munroo barreessaa beekamaan sun akkeedha saba sanaan ba'aa bilisummaa dadhabaniidha. Burden of freedom baachuu dadhaban garbummaatti waggaa dheeraa waan jiraatanii bilisummaatti wallaalan jiru sun jedha. Sammuutuun qulloofne sammuun isaanii keessa Gibxitu jira. Miilla isaaniitu Kanaanitti deema malee sammuun isaanii Gibxi keessa jira. Yaa nama nana Gibxi jechuun harka Fari'oon harka seexanaatii ba'uudha. Seenaa keenya har'aa wajjin wal qabata sabni sun. Gibxi keessaa ba'uun biyya lafaa keessaa ba'uu keenyadha. Kaleessa seexan harkaa baanee dhufuu keenyadha. Fari'oon seexanatti yoo fakkeessine. Deemsa biyya Kana'aan immoo gara Tsiyoonitti yoo akeekne. Galaana sana immoo biyya lafaatti yoo akeekne. Argitee galaana ceenee dhufneerra. Gibxii baanee dhufneerra. Harka Fari'oonii baanee dhufneerra. Amma gara Kanaanitti deemaa jirra. Amma gara jireenya bara baraatti deemaa jirra. Amma gara maaddii waaqarratti deemaa jirra. Adeemsa kana keessatti sammuun hin qullaa'u taanaan iddoo kaleessaa yaada reactionary force humna nama guututu jira. Tizzitaa nama guututu jira. Yaada nama guututu jira. Sabni sun miillaan deema yaadaan immoo Gibxii kee jiraata. Gaafa waa rakkatu Gibxii yaadata. Maal taa'utu bojobojaa duunee ta'e jedha. Argitee Waaqayyoo sammuu kee qulleessuu barbaada biyya lafaarraa. Yaadannoo kaleessaa daguugeesse kee baasuu barbaada. Sammuu haaraadhaan akkati jiraattu sammuu haaraa sammuu qullaa'een akkati mootummaa Waaqayyoof jiraattu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Gurra banamaan qaban ture sabni sun jedhamu seen. Gurra banamaa jechuun immoo abboomamoo mitiidha. Hin abboomamane. Sababiin isaa Faarsaa Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 6 keedha. Ati kennaa aarsaatti hin gammanne. Anaaf garuu gurra banamaa laatte jedha. Aarsaa Saa'ol dhiyeessetti Waaqayyo hin gammanne. Aarsaa Saa'ol Waaqayyo dhiyeesse Waaqayyoon ciga'e. Kanaaf ati aarsaa kennaa caalaa kan itti gammaddu jedha Daawit. Gurra banamaadha jedha. Nama si ajajamudha jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 immoo ati aarsaa kennaatti hin gammanne anaaf garuu dhagna abboomamu naa kennite jedha Yesuus. Dhagna abboomamu qaama abboomamu naa kennite. Gurra banamaa jechuun abboomamuudha. Waaqayyoon dhaga'anii tole jechuudha. Gurra qullaa'e qabaachuudha Waaqayyoof. Waaqayyoon waa gargaaru. Gurra qullaa'e Waaqayyo si balaatu. Sammuu qullaa'e Waaqayyo si balaatu. Ija arguun qabanii sabni sun jedha sadaffaa irratti. Ija argu jechuun immoo mul'atan qabanii viizhinarii miti. Abbaa mul'ataa miti jarri. Gara deemanuun beekan jarri. Akka tasaa ba'an malee. Waaqayyo isaan baase eeyyee ba'aniiru. Garuu gara deemaa jiran hin beekan. Yoo barbaadan ta'anii boo'u. Yoo barbaadan Gibxii yaadatu. Yoo barbaadan Museetti dhagaa funaannatu. Yoo barbaadan jabbii hojjetatanii jabbiidha waaqni keenya ofiin jedhu. Saba mul'ata hin qabne. Saba akka bishaanii dhangala'u. Saba akka bishaanii yaa'u turan sabni Israa'el. Kanaaf karaatti hafan jedha Museen. Kanaaf karaatti hafan. Karaa lafa onaatti hafan. Isin immoo qalbii hubatu. Gurra banamaa fi ija arguu qabaadhaa jedhaan saba sanaan. Warra keessa deebii kee dhalatan. Kanaaf ija banamaa qabaadhu. Gurra banamaa qabaadhu. Qalbii hubatu qabaadhu. Qullaa'u qaba sammuun kee. Qullaa'u qaba ijji kee biyya lafaarraa. Qullaa'u qaba gurri kee dhageetti biyya lafaarraa. Wanti biyya lafaarraa si waamu baay'eedha. Koottu kan siin jedhu baay'eedha. Koottu siin ergadha. Koottu kan siin jedhu baay'eedha biyya lafaarraa. Yabboleessa ko. Toliin jedhiin sagalee baay'ee jira. Sagalee baay'een nama waama. Kottu sooromtaa siin jedhani kaan. Kottu sii milkaa siin jedhani kaan. Kottu siin jiraachisaa siin jedhani kaan. Kottu balbala banamaa jiraa siin jedha. Taayitaan kottu siin jedha. Siyaasni kottu siin jedha. Seexanni kottu siin jedha. Biyyi lafaa kottu siin jedha. Hiriyaan kee kottu siin jedha. Hin dhaga'i. Hin dhaga'i. Waaqayyoon dhaga'i.
Waaqayyo isa maaddii bara baraatti si qopheessaa jiru. Isa jireenya bara baraatti si waame sana dhaga'i. Dhaga'i obboleessa koo isa dhaga'i. Maaddii waaqarraa garaa qullaa'een argu. Harka qullaa'een dhaqanii hirmaatu. Arraba qullaa'een dhaqanii hirmaatu. Yaaqoob eenyuun biyya lafaarraa arraba isaa leenjisuu danda'uudha. Arrabni abiddaa'edha. Akkuma isin ilaaltan qaama keenya keessaa abidda fakkaatti diimtuudha arrabni. Bowwaa kee teessi. Garuu immoo abidda qabsiifti jedha. Naannooftee abidda qabsiifti jedha Yaaqoob. Eenyuun kana leenjisuudha. Namni bineensa lagaa leenjiseera. Gafarsa leenjiseera. Leenca leenjiseera namni. Hin danda'a bineensa hamaa ta'an namni leenjisuu hin danda'a. Jira waan ta'eef fidanii. Namni kan dadhabee jedha arraba leenjisuu dadhabeedha. Arrabi baay'ee hamaadha jedha. Arraba isaa namni leenjise immoo nama fiixaan ba'eedha jedha. Yaa obboleessa koo jaallatamaa arraba kee qulleessi. Nama madeessiin arraba qulleessi. Nama fakkaattii waaqayyootiin uumame hin madeessinaa. Arraba qullaa'ee maaddii waaqarraatti hirmaannaa. Qulqulleessa arraba kee. Dhiiga hoolichaan siifa qullaa'u. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqulleeffadhu arraba kee. Arrabni qullaa'ee maaddii waaqarraatti dhaqee hirmaataa. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Akkamitti maaddii waaqarraatti hirmaannaa? Isa jedhu isa lammaffaatii fi jaalalaan hirmaanna. Garaa jaalalaa qabaanne hirmaanna. Wal jaallachuudhaan hirmaanna. Garaa jaalalaatiin hirmaanna. Bakki sun bakka namoonni itti wal dhiiban miti. Waa tokko isinitti immoo biyyi lafaa bakka leenjiidha. Lafatti qophoofnudha biyyi lafa. Darabaadha biyyi lafa. Iddootti shaakallee dhandhee gubbaa sanatti ittiin jiraannudha. Amma lafarra teenyee isa waaqarraa shaakalaa jirra. Yaa abbaa keenyaa yeroo jennu jaalalli kee akkuma waaqarratti ta'e lafarratti ta'u jenna. Akkuma waaqarratti ta'e lafarratti isa ta'u jenne miti. Lafarratti isa waaqarraa shaakalla jechuudha. Namni asii nama hin jaallanne lafa jaalala dhaqee jiraachuu hin danda'u. Namni asii obboleessa isaa hin jaallanne lafa jaalalli guute sana jiraachuu hin danda'u. Lafa jaalalli guute lafa waaqayyo jiraatu jiraachuudhaaf har'a jaalala shaakaluudha. Jaalala keessa immoo dhiifamatu jira. Jaalala keessa dhiifamatu jira. Namni si madeessuu dhiisa miti. Namni si loluu dhiisa miti. Namni faayidaa irratti si jibbuu dhiisa miti. Namni daangaa keesseenuu dhiisa miti. Jaalalli garuu danda'aadha. Saduraa Qorontoos 13 keessa ilaalaa tokko qabaate. Jaalalli danda'aadha. Garaa jaalalaa qabaachuudhaan maaddii waaqa irratti hirmaanna. Obboleessa si dhiibu jaallatte. Obboleessa si jibbuu jaallatte. Namni tokko gaafa lallabu okkeedha guyyaa tokko konfiraansii tokko irratti kan dhaga'e. Karaan mootummaa waaqayyootti geessuudha. Mana nama atti jibbituu keessa baasa jedha. Karaan mootummaa waaqayyootti geessu mana nama ati jibbituu keessa baasaa jedha. Karaansa. Obboleessa kee jibbita taanaan karaan mootummaa waaqayyoo mana isaa kee ba'a. Mana isaa kee ba'uudhaaf immoo namicha jaallachuu qabda. Mana namichaa keessa ba'uudhaaf namicha nagaa gaafachuu qabda. Namicha jaallachuu qabda. Kanaachisiin eeyyamunni mana koo keessan bayinsiin jedhama. Mana koo keessan bayi waan siin jedhuufi namicha sana jaallatteetu mana isaa kee dabartee mootummaa waaqaatti galta. Nama jibbaa mootummaa waaqaatti galuun hin jiru. Sobaadhan. Hin gowwoominaa tajaajiltoonni baay'ee. Obboleessa kee jibbaa. Obboleessa kee cigaa. Obboleessa kee dura taakkuu ka'a. Obboleessa kee dura dhaabachaa. Obboleessa kee akka diinaatti ilaalaa. Waltajjii irra wajjin dhaabattee tajaajiltee mootummaa waaqaatti hin galtu. Yesuus Kiristoos jaalala. Yesuus jaalala. Waaqayyo jaalala jedhamee caafamee jira. እግዚአብሔር ፍቅር ነው. Yohaannis boqonnaa 15 fakkaata. Waaqayyo jaalala. Maatumti isaa jaalala Waaqayyo. Isa duraa ergaa Yohaannis 3:15 immoo namni nama jibbu nama ajjeese wajjin wal qixa jedha. Namni nama jibbu nama ajjeesaadha. Nama jibbita taanaan isa nama ajjeese wajjin qoonni kee wal qixaati. Araarfadhu gadi jedhii namicha. Mootummaa waaqayyoof jedhii araarfadhu. Maaddii waaqarraa hirmaachuuf jedhii wangeela kanaaf jedhii namicha araarfadhu dafii. Sitti balleesseera eeyyee ha balleessu. Hamma sagalee jiraata namni.
Si jibbaa jira eeyyee si haa jibbatu immoo jaalladhu darbii. Si tuffata miti yoo itti dhiifama gaafatte kanumadha bakka. Rakkinni keenya yoo dhiifama gaafadhe na tuffatte abaluudha. Yoo dhiifama gaafadhe namaa gaditti na ilaalaadha. Nan tuffatamaadha. Kabaja koorraan hir'ataadha. Rakkinni keenya ni guddaan. Kabaji kee haa hir'atu. Mootummaa bara baraatti garuu si wayyuu. Jireenya akka gaaddiduu dabartu kanaaf jette. Jireenya akka gaaddiduu shuf jettee dabartu kanaaf jette mootummaa waaqaa dhabda nama jibbite. Namni nama jibbu nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese mootummaa waaqaatti hin galu. Kanaafi obboleessa koo jaallatama. Maaddii waaqarraatti danda'e hirmaachuudhaaf, maaddii jaalalaatti hirmaachuudhaaf garaa dhiifamaa, garaa jaalalaa qabaachuudha bakka. Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'ee jaallata ture. Fannoo irra taa'eetu warra isa waraananiif kadhata. Yaa abbaa waan godhan hin beekanii dhiisiif jedha. Hin jaallataam warra isa waraanu. Hin jaallataam Yesuus. Baarbaa jaallataam Yesuus. Isa hamaa sana baarbaa gadhiisaa jedhee dhaqee iddoo isaa qabameem Yesuus. Hin jaallataam Yesuus. Namicha Malkoos jedhamu isaa Phexros gurra isaa irraa kute. Yesuus Kiristoos gurra lafaa fuudhee gaafa ashageef dinqii isa dhumaa gaafa hojjeteef. Hin jaallataam Yesuus. Warra isa reebuu dhufan. Warra isa fannisuu dhufan. Warra isa billaa baatanii Yesuus Kiristoosin ajjeesuu dhufan Yesuus immoo fayyisee agarsiise. Garaa jaalalaa jechuun kana. Garaa dhiifamaa jechuun kana. Mee ilaalaa Isxifaanos hojii ergamootaa boqonnaa 7 ilaalaa. Isxifaanos yeroo du'uudhaaf dhidhiitatu dhagaadhaan tumaa otuu jiranii Phaawulos dhaqaa ajjeesaa jedhee dhaabbataa jira. Phaawulos dhaabbatee uffata isaanii eegee fi itti mallatteessee namni kun du'u jedheetu dhaabbatee ilaala. Namoonni dhagaadhaan Isxifaanosiin dabaddabu, nama dhagaadhaan Isxifaanosiin reebu, lubbuun isaa yeroo keessaa ba'uudhaaf kufu. Yaa Waaqayyoo waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhee obbaafate jedha. Dhiisiif jedhee kufe Isxifaanos. Dhiiga isaa sadhumaa dhangalaase. Lubbuu isaa laate. Dhiifama kadhatee darbe. Garaa jaalala. Warra isa ajjeesaniif kadhata. Warra isa ajjeesaa dhagaadhaan dabaddabaa jiraniif kadhata. Garaan jaalala. Ati jechatu na cabse jettaa. Ati abaluun jechaa na tuqe jettaa mamma. Waan guddaan himattu uummattu si gaafatanii. Garaan jaalalaa garuu utuu reebamuu dhagaadhaan, utuu du'aa jiru, utuu fannifamee jiru namaaf kadhata. Garaa jaalalaa qabaadha. Garaa jaalalaa nu barsiiseera Yesuus. Isxifaanos nu barsiiseera. Phaawulos fa'aa nu barsiisaniiru. Abbootiin kaleessaa nu barsiisaniiru. Qabeenyi isaanii utuu saamamuu jaallatu sana. Argitee Isxifaanos dhiifama kadhatee gaafa du'e eenyutu fayye yoo jette boqonnaa 7 keessatti Isxifaanos ajjeefame. Boqonnaa 9 keessatti Phaawulos inni gaafa sana itti farramee adu'u jedhee ajjeesise wangeelatti amane. Kadhannaan Isxifaanos, dhiigni Isxifaanos gaafa lafatti dhangala'e Phaawulos ergaa baay'ee kakuu haaraa barreesse kana biqilche jechuudha. Garaa jaalala. Maaddii mootummaa waaqarraa akkamitti galda'u jette jaalalaan galla. Jaallannee galla nama. Dhiifama goonee galla namaaf. Ameen haaleluyyaa. Waaqayyomti garaa jaalalaa siif laatu. Garaa dhiifamaa siif laatu Waaqayyo. Isa si dhiibu akka hin dhiibne, isa si jibbu akka hin jibbine, isa si ari'atu akka hin ari'anneef Waaqumti si haa gargaaru. Yesuus diinota keessan jaalladhaa jedhe. Warra sin ari'ataniif kadhadhaa jedhe Yesuus. Ameen haleluuyaa. Maaddii mootummaa Waaqaa akkamitti nyaannetta yoo jettanii garaa jaalalaatiin, harka jaalalaatiin nannee nyaanna. Harka nama ajjeesuun miti, harka nama dhiibuun miti, harka matta'aa fudhatuun miti. Harka jaalalaatiin nannee hirmaanna. Maaddii jaalalaati waan ta'eef. Maa gargaaru Waaqayyo. Sheedumaa isinitti meen xumura. Maaddii mootummaa Waaqayyoo akkamitti hirmaanna yoo jettan kennuudhaan hirmaanna. Kennuudhaan, arjoomuudhaan, facaasuudhaan, hiyyeessatti facaasneetu, dhabaatti facaasneetu, dadhabaa lafaa kaasaa annee hirmaanna. Waaqayyo Waaqa ajjaadha. Waaqayyo Waaqa namaa kennuudha. Ilaalamee Yohaannis boqonnaa 3:16. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallate. Warri isatti amanan akka hin banneef jireenya bara baraa qabaatu malee. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kennuudhaan nu jaallate Waaqayyo. Yesuus Kiristoos immoo yeroo dhufe lubbuu isaa kennee nu jaallate. Of kenne lubbuu isaa dhangalaasee nu jaallate. Harka kan gaaroon taanu gotta. Kan gaaroon harki gahee gabaabduudhaani.
akka gangaaroon ta'e qabdaaf namaa kennita miti. Qabanii namaa kennu miti. Waan qabdurraati malee. Tokko qabdurraati malee. Waan xinnoorraati malee nama gargaaru. Nama gargaaruun garaadha. Qabeenya miti. Qabeenya dilbiituulee kan namaaf hin kennine jira. Hiyyeessi nama arjoomaa oolu jira. Garaa jaalalaa, garaa dhiifamaa, garaa arjummaa, garaa ho'u yoo qabaatte nama laattati. Nama akka mataa keetti gaafa jaallattu gaddi namaa gadda kee ta'a. Dhabiinsi namaa dhabiinsa kee ta'a. Boo'ichaa dhayyeessaa boo'icha kee ta'a. Boo'ichi ijoollee karaarra ciiftee nyaata kadhattu gaafa sana garaa kee kan rukutu. Nama akka mataa keetti yoo jaallattu namaa kennitati. Dura Waaqayyoof of kennaa. Waaqayyoof of kenninaan hanqabdu kennuun sin dhibu. Galaatiyaa boqonnaa 6 keessaati namni waanuma facaase hammata jedha. Ilaalaa dhaggeeffatu maaddii waaqarraa asii facaafnee achi haamna. Asii nama nyaachifneetu achi danda'e hirmaanna. Sababiin isaa akka kana jedha. Fakkeenya 28 namni hiyyeessaaf liqeessu namni hiyyeessaaf kennu akka wanta Waaqayyoof liqeessuuti jedha. Hiyyeessaaf gaafa kennitu, hiyyeessaaf gaafa arjoomtu, hiyyeessa tokko gaafa nyaachiftee garaa isaa boqochiiftu uffee gaafa inni jedhu uffate, uffee hiyyeessi gaafa jedhu nyaatee dhugee sirka, uffee gaafa siin jedhee si eebbisume, namicha sii gaafa si eebbisu achii Waaqayyoof liqeessaa jirtati. Maaddii sanarratti walitti qabataa jirtati. Gubbaa Waaqatti walitti qabataa jirtati. Yesuus Kiristoos dargaggeessa si duukaan bu'a jedheen dhaqiitii qabeenya kee hundumaa gurguriitii warra dhabaaf kenni, warra hiyyeessaaf kenni na duukaa bu'u jedhe. Namichi immoo dadhabe garaa isaan qabu waan ta'eef. Namichi Yesuusin duukaa bu'uu barbaada garuu qabeenya kennuu hin barbaadu. Baay'een keenya Yesuusin duukaa bu'uu barbaanna kennuu hin barbaannu. Mootummaa Waaqa barbaanna kennuu hin barbaannu. Jireenya bara baraa hin barbaanna kennuu hin barbaannu. Andhee maaddii hirmaachuu barbaanna maaddii asii namaan kenninu. Maaddii asii namaa dhowwattee achi akkamitti maaddii hirmaachuudhaaf karoorsitati. Asii maaddii nama jalaa dhoksaa achitti akkamitti maaddii naa kenni jettati. Maaddii asii namaa kennanii achii fudhatu malee. Asii namaa arjoomanii achii fudhatu malee. Asii namatti dhangalaasanii achii hammatu malee. Maaddii waaqarraa kennuudhaan. Haalleluuyaa. Garaa isaa nuuf kennu Waaqayyo. Qabeenya isaa dhabne miti amma garaa isaa dhabne malee. Baay'een keenya garaa isaa dhabne garaa kennuu dhabne malee qabeenya dhabne miti. Waan kenninu dhabne miti. Warri kaan miindaa qabdu, warri kaan daldaltootadha, warri kaan biizinesimaaniidha, warri kaan wanta baay'ee hojjechaa ooltu kennuudhaaf dhabne miti. Rakkinni keenya rakkinni Itoophiyaa keessa jiru rakkinni nama baay'ee keenya bira jiru garaa kennuu dhabne malee kennuu dhabne. Garaa kennu. Sammuu namaa kennuu dhabne. Garaa arjoomuu dhabne. Laphee arjoomuu dhabne. Garaa cabaa barbaada kun. Nama gadduu barbaada kun. Isa dhukkubsatee wajjin dhukkubsachuu barbaada kun. Isa gaddee wajjin gadduu, isa bo'oo wajjin bo'uu barbaada kun. Namaa kennuun koo garaa malee qabeenya miti. Qabeenya miti. Galanni Waaqayyoo dhaabatu. Utuu meeqa qabnu bira dabaranii maal? Qabeenya miti. Namarraa hafee namaa kennus miti. Ofitti hir'isanii kennu. Hoyyaa jaallattu namaa laata baafte. Suufii jaallatan namaa kennu. Birrii jaallatan namaa kennu. Nyaata ofii jaallattu namaa kennita dabarsite. Ofitti hir'isaa namaa kennita. Hin jiru kun biyya keenya keessa baay'inaan. Namoota muraasa harka jira malee. Waaw! Garaa akkasii siifa kennu Waaqni. Waan utuu garaan kenna ta'e Waaqayyoo dabalee sii kenna. Waan kennitu sii kenna Waaqni. Jalqaba garuutti garaa qabaadhu, garaa kennu qabaadhu. Garaa namaa gaddu qabaadhu, garaa namaa arjoomu qabaadhu. Kadhadhu Waaqayyoo sii kenna garaa akkasii. Garaa namaa gaddu yoo qabaatte Waaqayyoo qabeenya kennutu siin dhawwatu. Bakka tokko gaafa kennitu 10 ta'ee sii deebi'a waan ta'eef. Waaqayyootti facaasta waan ta'eef. Harka Waaqayyootti dhangala'aa waan ta'eef. Hiyyeessa Waaqayyootu safara kee jiraachise. Hiyyeessa Waaqayyootu ollaa kee sii kaa'e. Hiyyeessa Waaqayyootu karaarra nuu kaa'e. Kan isa qullaa deemu Waaqayyootu qullaa godhee karaarra nuu kaa'e. Nu ilaaluudhaaf jedheetu. Isaa kennuu dadhabe miti Waaqayyo. Haadha hiyyeessaa safara keenya Waaqayyootu kaa'e. Kennuufi dadhabe miti Waaqayyo. Ittiin nu madaala malee Waaqayyo. Jaalala keenya ittiin ilaala Waaqayyo. Nama Waaqayyoo ta'uu keenya ittiin ilaala Waaqayyo. Hiyyeessa balbala keenya fide. Rakkataa balbala keenya fide. Nama waan godhu wallaalee itti bitaacha'e tokko nutti fideeti nu ilaala Waaqayyo. Namatti joonja'e tokko nutti fide. Nama attuun saamtee karaa waan ittiin galuu dhabe sitti fidee si ilaala Waaqayyo.
Arjummaa kee siin immoo borsaa kee asii kaa'ee sii ilaala. Obboleessa koo jaallatama garaa kennu qabaadha. Yoo kennine maaddii waaqaatti hirmaanna. Jireenyi bara baraa kennuudhaan argama. Of kennaa. Waan qabdan kennaa. Arjoomaa haadha hiyyeessaa boqochiisi. Ijoollee hiyyeessaa boqochiisa. Warra isaaniif dubbatu nama dhabe boqochiisa. Garaa jaalala Waaqayyo nuuf laatu. Maaddii waaqarraatti dhiyaachuudhaaf. Garaa qullaa qabaachuu. Garaa jaalalaa qabaachuu. Harka kennuu qabaachuu dhagaa. Ameen haleluuyaa. Harka kennuu qabaachuu qabna. Nu haa gargaaru Waaqayyo gooftaan. Barumsa maaddii waaqarraa jedhamu asuma irratti hin xumuraa. Yeroo sattaanutti mata duree gara biraadhaan walitti deebinaa. Waanan sitti dubbachaa oole, waanan si barsiise hamman beekurraa kanan si qoode yoo sitti toleera ta'e haaraa yoo taate subscribe gochuudhaan namootaaf share gochuudhaan na bukkee dhaabadhuu mootummaa Waaqayyoo bal'isna. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maaddii isaa keettoo irra hirmaatan immoo nu haa godhu Waaqayyo. Eebbifamteetta maqaa jaallatamaa ilma Waaqayyoo Yesuusiin. Ameen, 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 ameen.